uummanni keenya kan magaalaa Qardoohaa akkuma sooshaal miidiyaa irra beeksifamaa ture guyyaa har'aa jechaadha. Guyyaa har'aa qofa jala bultii isaanii dhufnee jirra. Iddoo isaanii qopheessinee galma kana babbareechinee akka hawaasni keenya dhufeetiin guyyaa boruu asitti waan kitaabaatii fi akkasuma fiilmii dokumentara kan hafaa jedhu waan garaagaraa waan isaan qopheessan kana akka isaan hawaasa qopheessan akka dhufanii simatanii akka dhufanii affeeraman kabajaadhaan isaan affeeranii kabajaadhaan akka argamtan isin beeksifnaa isin jenna. Kanaaf akkuma haasamaa jiru kanaaf guyyaa boruu dhalataa Oromootaa kan akka Qardoohaa keessa jiru akka nurraa nafni sa'aatiin isaa sa'aatii lama akka biyya kanaatti akka Itoophiyaa isaa 8 irraa eegala. Kanaaf qophii bareedaa dhufnee asitti osoo wajjin bashannanee galatama. Hayya akkuma bireen ibsu jaalaletti boruu waldaan dubartoota ammallee eebba kitaabaatti asitti qopheessanii xumuranii jiranii kan akka gartan kana dekoreeshinii marattanii jiran amma qophii isaanii kana kabajuuf sa'a lamarraa eegala qophiin isaanii hanga akkuma waliin dura jiraatanii ergaa isheen dabarsaa jiranii kabajaan akka affeeramtan isin affeerreera. Wanti dubartoota aanulee qophii kitaaba eebbisuu qofa osoo hin taane fiilmii dokumeentaraa fi akkasuma diramaalee akkasuma walaloo hedduu qabanii walaloo waan garaagaraa waan aadaa isaaniitiin akkasuma agarsiisa aadaallee ni qabanii dubartoonni kunniin sirboota wallee godinaalee Oromiyaa godinaalee jiran hunda hammatee kan jiru akkasuma uffata aadaa isaanii uffatanii kanas argamaa jiranii. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirtanii iddoo haa keessa warra jirtan akka dhuftanii qaban daawwatan jenna. Akkasuma warroonni Oromoo taatanii addunyaa guutuu jirtanii gara sooshaal miidiyaatiin akka daawwatan dhaamsa keenya jennaani. Dabaluudhaan galatoomaa akkuma amma asii obboleessi keenya tumsaan jedhetti yaa'u sa'aatii ammaa kana iddoo nuti jiru kun iddoo naannoo Imbaasiiti qophiirra jira jechuudha jala bultii waan ta'eef kanaafiyyuu guyyaa boruu akkuma awwal isin beeksifnetti jechuudha wantoonni guyyaa boruu raawwataman taateewwan adda addaa walaloo eebbaa adda addaa jiru waan ta'eef hundi keessaniyyuu naannoo jirtanirraa haga dandeessanitti dubartii jechuun maal akka ta'e hundi keessanuu beekanii hamilee isaanii kun jajjabeeffamuu qaba waan ta'eef waldaan kun waldaa aanulee qophii bashannanaas keessa jira diraamaa seenaa galatooma waraanaa